namni kun mee yoo dhiisee amma innummaanuu viidiyoo kana daawwatu nafu. Daawwattoota keenya gurbaan kun na jinqee jira bakka agartanitti akka tarkaanfii naa fudhattanii na gaafattaniifiin. Ammoo humnaanis sumaan dhorka irraa. Seeraanis irraa sumaan dhorka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka funee daawwattoota hordoftoota maatii chaanilii keenya jirra jirtu nageenya keessan baraadha. Salaamtaan keenya kan onnee irraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin bira haqa qabdu isiniin jenna. Dachaanee dhufnee jirra. Tasliim kun akkanatti itti tolee jireenyi eegaan mucaa san jalaa baase dheengadda akkuma beekamu dalagaa geessatiin ture. Dallaala gaafadheetiin carraa qabdi. Akkuma dallaala gaafannetti hojiin sii argamee fi dheengadda geessinee turre. Ammas irraana baasanii jetteeti na dhufte. Maaliif irraa si baasanii jennaan mucaan sun bilbilaan na cinqeeti. Yeroo 50 ol bilbilaan na bilbilaan maali ati bilbilaan hojjettamoo harkaan hojjettaa jeniiti arabni dalagaa na baaftee jetteeti dhufte. Mucaan kuni waan inni isii tanarraa fedhu hin beekne duraan kaa maallaqa nyaachisuu barsiifte. Kanallee suma barsiise maallaqa nyaachisuudha. Mee daawwattotaan salaamtaan wajjin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya baga jiraattan salaamtaan teenya bakkuma isin jirtanitti isin haala qabdu tonoonni irraa haatee asumaanuu faraanii hedduutu kana cinqee yaaddotti himachuu dhufe dalagaa hundarraa na baasee yaaddotti himadheetiin jiraachuu. Okay haa galatoomtuu natti himattee jirti silaa waan akkanaa kana dhiisii jeeni mucaan suni silaa dhiisee bareeda ture. Mucaanis waan amesii dhiisuu miti. Kala semantana waan tokko goona. Wanni goonu isumatti seerumsiifna. Faraani immoo. Laa inni heerumsatti maal akka. Laa ka isin dhiisure amma inni akkas taana. Silaan jaaladhee baraasitu. Amma inni ijoollee asit dhalatte beekte. Kanaafuu isin dhiisu kaasuma jala deemaa suma jala si cinqa bilbilaanis. Yoo itti bulook gootellee bulookii achi barraa kaasuu beekana fakkaatanne. Laan isatti hin heerumu. Isa silaan jaaladhee jaalalasaa qabaadde dheengaddaa'u jalaasitti nafu amma isatti hin heerumu laakiin yoo carraan fayyatee kanuma biraa jaalalaarii eegalee heeruma malee isaa miti san jaaladhu. Kabiratti heerumuu barbaada jechuudha. Kalaas daawwattoota hordoftoota keenya mucaa kana ni gaafadhaa itti bilbileetiin gaafadhaa yeroo biraa dhiiftamoo hin dhiiftu yoo hin dhiifne mataan siraa muraan jaal nam tokko yoo mataa sirraa murati jetteen waan san itti dabaleetti waan san hojjeta. Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa wanni goonu hin jiru mucaan kun haadha ni qabas keessaa wanni nan godhuu danda'u haadha dhaqee haadhatti hima akka inni sitti bilbilchiisne. Ammallee mootummaa geessee mootummatti hime akka inni sitti bilbille goosuu ni danda'a. Humnaanillee dhorkuu ni danda'a. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Bye bye. Bye bye. Kuma sanitti mucaan asana fide hanqaa irraa nadhiiseen jiru bilbilaanii yeroo hundana dawwalee dalagaa na dhorkaa jira. Bilbila yoo kaan biloog godhe kaanii na dawwala. Dalagaa yaaddoon dheengadda na qaaramni maalii bilbili yeroo hunda sitti dawwalaa maa olii kun jeeti dalagaa sanirraa na baase jechuun sababa isaatiin yeroo hedduu bilbila arbo 20 saanuma dawwala. Yoon kana biloog godhes kaanuma dawwala. Guyyaa guutuu bilbila mana dhiiseetiin dalagaami dawwala maa ola. Aramni hanqana hundana jala dalaga. Maali bilbilli ati sit dawwala maalu mana teeleen taane naan jaan. Saniif dalagaa irraa beetiin yaaddotti ni madda jee dhufe isa bira jira. Daawwattoota hordoftoota keenya mucaan kun dhiisii yeeniin mucayyoo tana akkana mucaa kana as qabeetiin mana kanarraa baase. Mucaan koo waaqa dhiisuu miti. Maal barsiifte mucaa? Waan hin barsiisin qabu wallahi waan rabbi na falee hin beeku. Mucaan kun garuu baay'ee takka ni jaalata. Silaa jaalaluma isaanii saniin taa'e bareeda ture. Silaa maallaqa isii irraa nyaatuu baate. Ani isa fuudhee isa dheengadda gadi hin baasu. Ammoo namni nama jaalatu maallaqa namarraa nyaatu. Jaalala jechuun akkuma beekamu ija hin qabdu. Jaamaadha. Gara deemtu hin beektu. Ani immoo nama wal jaalatu jidduus seenuu kiyyaa miti. Yoon seenillee dhiifama. Namni kuni dhugaadhaan akka isii hin jaalanne bareeti kan inni isa fuudhee asii ala gabbaasee asirraa isa jechuudha. Ammoo
ammallee itti bilbileeti hojii nan naqellee irraa areenii jira kun warraan irraa areenii dhufte bilbila maalii fi bilbilli kanatti si bilbilamaa oolaati maali ati telefoona sana yeroo san firraa cufuu qabda telefoona moobaayila gubbaa gatti dhuu qabda. Bas gubbaarraa waa gadiniin haa bilbila mana keessatti hindisee gubaa'uun qabu guyyaa tokko guutuu dawwalamaa olee guyyaa lama daaramne khalaas nama akkanaa hin feenu nama yeroo hunda bilbilli isaanii dawwalamaa oolu nama biraa fidannaa jaanii na baasan. Sanumaafuu akka bilbilli kun narraa muramu yaaddoo bira dhaqee isaatu isa jalaa na hambisee isuma deebi'ee furmaata akkana laaltuuf hin si bira dhaqa. Amma dalagaan biyya kanatti dalagaan dhabamte dalagaan amma ammatti hin argamtu dalagaa yoo ammarraa buute wilii torbee tokko guutuu torbee sadii kana afur teessee hojii kun mul'ata. Namni kun ammoo rakkoo guddaa mucayyoo tanarraan ga'ee jira. Akkuma beekamu maallaqa isii guutuu nyaateeti waan ji'a sadii $100 jechuudha. $100 mataa isaatti nyaate isiidhaaf waan raabite hin qabu moobaayila xiqqaa tokko raabitee fi san booda immoo uffata abaayaa takka raabitee jechaadha. Namni kun mee yoo dhiise yoo amma innummaanuu viidiyoo kana daawwatu nafu wanni obboleessa keenya intala tana dhiisi mucattiin waan si goone hin qabdu ati maallaqa isii nyaate malee isii maallaqa keenyaan dhiisi jala dhaabbadhu. Namni haaqilli yeroo takka kan inni nama nyaatu lammaffatti immoo akka waraabessaa sanii sagal agabuu barbaadati. Waraabessi bakka halkan tokkotti nyaate sagal itti agaba sagal yeroo sagal dhaqee barbaada halkan irraa. Obboleessa keenya akkas hin ta'in sitti meetiin jiran. Ammoo humnaanis sumaan dhorka irraa. Seeraanis irraa sumaan dhorka. Heeraanis aadaanis irraa sumaan dhorka. Dhiiftu dhiisi. Itti dubbadhuuti illee. Daawwattoota keenya gurbaan kun na jinqee jira bakka agartanitti akka tarkaanfii irra naa fudhattanii naa gaafattaniifiin fuula sooshaal miidiyaa kana gubbaa dubbachaa jira. Faraan bakka agartanii naa gaafachuu qabdan. Rakkooti eenyuun na fura yoo isin namni Oromooti yakka. Anuu siin fura. Anuu sirraa hin dhorka. Dalagaa irraa na baafnaan sitti himadheetiin akka Oromoo wajjin ofitti jee si dubbachaa jira. Kana moo kana sirraa hin dhorkan maal rakkoo hojjetu. Amma booda yoo inni si dubbate yoo inni bilbila si bilbile bulook godhate maal bulook hin godhin. Bilook godhee bilbila. Wayita inni bilbila kanas bilbile bilook godhi bilook godhi. Bas eenyu namni kun yoo fardiina barbaade illee beeku jeetiin haasa isuma bilook numaan godha. Amma ati akka isa ta'e beektu maali namni yaman keessanii qabda. Nama bas geelotuma tokko tokko. Geelotonni qabda geelotota naartii balleessee bara. Amma gaayyaaddu dalagaa irraa isina buusee yoo nas taa'es waraana faana fide bakka biraan mana tokko naa laaltee akka bakka naa gootuun barbaada. Waraana maali? Waraanaan si fidaa jechuun jira yeroo hundaa. Waraana maali? Waraana eeboo fudhatee dhufa? Naan galle wallahi waraana inni na fidu kana beekte. Naa gaafattee yookaan narraa dhorkuu danda'u. Ati sodaa jirta jimmatti? Sodaa wallahi lubbuu bakkaan kaa'u dhabe. Maali? Maal sodaatu? Akkamiin taanan dhiisu? Seengatta osotti bakka tana teessuu isa fuudhee ala gadi hin baafne isa? Amma lubbuu asirra naa galchee bilbilaan. Akkaataan itti jiraatu. Waan namni sodaatu sodaatanis. Inni sodaadhaan faraan itti tokkaan sodaadha. Dubartoonni Oromoo laaftuun qabati. Laaftuu akka ta'e kan kan agarre. Ati akkamiin faraanuma waan biraa gootee faraan sodaadha. Bas duraan na jilchee. Mana bakka biraa naa keessa ta'a. Egaa mana bakka biraa naa keessa hanqa dalagaa biraa naa agartu. Daawwattoota hordoftoota keenya namni haaromni hedduu tokko ibsu sodaata. Nama kofalchiiftii ol sirriitti na kofalchiiftii ta'untuni. Obboleettii dhiira dhageessa. An akka obboleettii takkattis, akka intala Oromoo takkattis, akka sabattis si biraan dhaabbata. Waa'ee mucaa kanaan itti nasee. Bari isaan najiin kun jira mana najiin kun jira bilbila jalaa kaaftee akka isa ta'e yoo bartee kalaas. Sakkaan jiru ni beekan kanneen beekne nageessi. Laasalaam eenyu Faraansiin jaamiti bulook kalaas. Bakka inni jirre nageessi. Bilaaklistii jala buusi bilaaklistii jala. Bilaaklistii ni beektaami? Amma inni mana kana ni beekami waraana isin fidaami bakka biraa nageessi qaati. Maal qabu yoo nageessi? Eessa bakka biraa bakka nageessi? Mana namaa taatus yookaan naafireessi bakka inni na agarre bakkumaan isa ijaa'in agarre nageessi. Isas ni sodaata moo ni jaatte? Ni sodaata. Dhiirummaa si agarsiise? Dhiirummaa isaa si agarsiisuu dhabne? Bas ni sodaata akkamitti sodaata gisumaan isaa harkee qaamni kun hin jira wallata.
Waan jaalala qabdu natti fakkaata. Jaalaan qabamuusa. Kalaas kun rakkoon qabuuti asuma taa'e waraana fudhatus poolisa fudhatus bakka tana dhufee asii asii fuudhu. Kalaas narraa dhorkitaan. Akkam jechuudha. Bas nandiisu narraa dandeessaa meeti. Waan biraa soo itti hiramu. Caalli siitii taa'ii mana. Kalaas tama. Qayyamata hojjetadhu. Tama faraan manarraa dhorkinaan dalagaa. Faraan waa daawwattoota hordoftoota keenya faraan sani waa keessa galchitee faraan jechaa jirti bijaa. Faraan dhiisu bar. Ayyoo. Amma keessaa fiidee jirti maraattee oromoo. Isu manarraa dhorkinaan waan biraa. Sirraa hin dhorkasiin jee maaliif sii waraana bira? Nama ariifaan see kam duraan? Bas faraan. Nama si faraan jee maali faraan. Nuyi kana kana.